Ayyaana shamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota OTS Sirsa channel hundumti keessa nagaa keessan nagaa kiyya waaqeenaa galatu egaan saayitii kana immoo information isin fayyada isin gargaara jedheeti yaade waan ajaa'ibaa fi waan baay'ee isin fayyadu tokkoon isiniif qabadeetti dhufe arraan kana kan inni ilaalu waa'ee bilbilaa irratti jechuudha. Egaan bilbila irratti rakkoon garaagaraa naanni uumamu ni jiraata keessumatti yuugaa baay'een keessan akkanaaf himtanii jirtanitti karaa keessaallee baay'een keessan naquunnamtanii natti himtanitti jirtu bilbila kiyya vaayirasii na jalaati itti galee miidhaati jira fuula iskriinii bilbila kiyyaa irratti immoo mastaaqaa garaagaraa beeksisa garaagaraa osoo an hin beekin eessaa akka inni natti dhufu hin beeku garuu bilbila koo jeeqaati jira jettanii koomentii irrattis ta'ee karaa keessaa na gaafattanii jirtu jechuudha. Egaan sanaaf deebii kan ta'u isa hangafaa fi isa baay'ee cimaa ta'e tokkoon isiniif qabadheetti dhufe kanaaf hanga xumuraatti na waliin ta'uu daawwadhaan isiniin jedha hordoftoota tiyya kanneen chaanalii koo OTS Sirsa akka jedhu immoo subscribe godhin jirtanii subscribe godha innaa subscribe gootan immoo mallattoo bilbilaa kan fuulduraan jirtu cuqaasuudhaan viidiyoon isiniif gadhiisu hundi isaa akka ofiin isin qaqqabu godhadhaan isiniin jedha. Egaan guyyaa irraa kana kan isiniif qabadheetti dhufe waa'ee bilbilaa irratti ta'e jechuudha. Yeroo darbe keessaa fuula iskriinii bilbila keessanii irratti kanneen advertising garaagaraa yookiin immoo beeksisni garaagaraa isinitti dhufee kan isin jeequ vaayirasiin garaagaraa illee kan bilbila keessanitti isin jalaa galee isin jeeqaati jiru furmaata bareedaa jedhee kan isin barsiise irratti aappii ajaa'ibaa tokko isinitti agarsiiseetiin ture kan qarshiidhaan bitamu tolallee akkaataa itti buufattan isinitti agarsiiseetiin ture. Karacharra yoo deemtanii itti fayyadamtanis isiniif hojjeta baay'ee tokko gaariidha innillee kanneen daawwanne yoo jiraatan illee itti fayyadamaan isiniin jedha. Garuu guyyaa irraa kan isiniif qabadheetti dhufe immoo wanta sanarraa addatee waan ajaa'ibaa tokkodha jechuudha kan isiniif qabadheetti dhufe. Egaan guyyaa irraa kana kan isiniif qabadheetti dhufe gabaabamatti jechuudha namoonni miiliyoona 25 ol ta'anii rakkoo kanaan miidhamaa waan jiranii fi isinis rakkoo kanaan maybe yoo dingata miidhamaa jiraatanii akkasiin keessaa baatanii fi isin gorsuudhaaf dhufe jechuudha. Dhaamsa kana kan isiniif dabarsee fi namoonni miiliyoona 25 kunis baay'een isaanii kan isaan miidhamaa jiran appilikeeshinii wayiitu jira jechuudha. Aappiin kunis immoo bilbila nama hedduu irra jira jechuudha. Aappii kanaan fayyadamanii haakaroonni karaa aappii kanaan seenaniitu bilbila namaa jeeqaati jiru jechuudha. Egaan namoonni miiliyoona 25 kunis immoo baay'een isaanii jechuudha biyyoota Arabaa fi Eeshiyaa keessatti kan argamanidha waan ta'eef Oromoonni baay'een immoo hojiidhaaf kan baatanii jirtan ijoolleen durbaas ta'e warri dhiiraa baay'een keessan Araba keessatti akka isin argamtan nan beeka warri na hordoftan baay'een keessan illee Araba keessaa akka ta'e illee nan beeka jechuudha. Eeshiyaa keessatti illee kanneen jirtanii biyyoota garaagaraa keessa kan jirtan jechuudha salphumatti rakkoo kanaanii yoo rakkoon kunis mudatee jiraate akkasiin sirreeffataniifidha. Egaan appilikeeshiniin isin fuula duratti iskriin irratti argaa jirtan kuni 9 appilikeeshinii jedhama jechuudha. 9 appilikeeshinii kana baay'een keessan beekuu ni maltu ta'a bilbiluma keessan irrallee dirqama maybe jiraachuu ni danda'a ta'a. Egaan baay'ee namootaa fi appilikeeshiniin kun akka inni itti dhufu bilbila chaayinaatti illee al tokko innaanni fe'amee dhufu al tokko ni jira jechuudha. Akkasumas illee immoo aappiin kun bifa pileestooriidhaan waan hojjetuu fi namni baay'een itti fayyadamu jechuudha. Aappiin kun immoo 9 aappii jedhamti baay'ee xiqqoodha jechuudha. Akka pileestooriitti aappii garaagaraadha jechuudha kan isheen nama buusistu garuu namoonni baay'een wanti isaanii goyyomaa jiran jechuudha. Wanta appilikeeshinii garaagaraa buufatanii itti fayyadamaa jiran itti fakkaata malee aappii tokko innaa buusanii itti fayyadamanii aappii sana innaa install godhatanii bilbila sana irratti jechuudha sababanni 9 appilikeeshinii sana keessa seenuudhaan aappii garaagaraa daawunloodii godhateef jecha vaayirasiin bilbila keessanitti wadaa'uu yeroo sana dhufeetu jechuudha kan inni galu saniin booda bifa garaagaraan jechuudha kan inni bilbila keessan miidhu al tokko informationii bilbila keessan irraa qabdan illee gara nama biraatti illee dabarsuu ni danda'a. Akkasumas immoo fuula iskriinii bilbila keessanitti illee wantoota garaagaraa hin barbaachisne suuraalee garaagaraa viidiyoolee garaagaraa isinitti ergee isin jeequutii ni malata. Egaan sababa maaliif akkas ta'a kan jedhuu fi haakaroonni kan jedhaman kuni koodii hojjetan qabu jechuudha. Koodii kana kan isaan gadhiisan immoo appilikeeshinoota mimmiidhagoo ta'an
kanneen akka Facebook, KineMaster, appilikeeshinoonni hedduun kan namoonni baay'ee itti fayyadamuutii barbaadan ni jiru waan ta'eef isaan keessatti koodii isaanii galchuudhaan ergi editii godhaniin booda gara 9 appilikeeshinii kanarra galchu jechuudha. 9 appilikeeshinii kanarraa innaas hin buufattan immoo fuula iskiriinii bilbila keessan irratti maastaaqiyaa garaagaraa fi beeksisni garaagaraa akka inni isinitti dhufu ta'a jechaadha. Maqaan vaayirasii kana jechuudha. Maqaan vaayirasii kana Agent Smith malware kan jedhamudha jechuudha. Agent Smith malware kana kan hojjetu haakeroota Chaayinaadha jechuudha. Baay'inaan haakeroota Chaayinaa jechuudha kan hojjetu. Chaayinaa keessatti hojjetameetu kan inni gara 9 appilikeeshinii kanatti fe'amu jechuudha. Egaa 9 appilikeeshinii kana keessaa egaa wantoota garaagaraa innaa buustanii akkuma durarra isinitti himuudhaaf yaale gara bilbila keessanitti vaayirasii garaagaraa, advertaayizii garaagaraa wantoota hin barbaachisne isinitti dhufa waan ta'eef yoo 9 appilikeeshinii kanatti fayyadamaa jiraattanii dirqama ammumaa kana bilbila keessanirraa dileetii gochuutii qabdu. 9 appilikeeshiniin isa kam yoo jettu teemoo kunoo isa iskiriin irratti argaa jirtan kanadha waan ta'eef sirriitti kunoo suuraa ishee danarraa argitanii jirtu waan ta'eef kana gaa bilbila keessanirraa barbaadanii bilbila keessanirraa dileetii gochuutii qabdu. Akkumaan isinitti himuudhaaf yaale appilikeeshinii kana kan hojjete haakerootuma Chaayinaadha. Chaayinaa keessatti hojjetamee kan gadhiifamedha. Appilikeeshinoota hin barbaachisne maastaaqiyaa garaagaraa fi vaayirasoota garaagaraa kan of keessatti baatanii achirratti fe'amanii waan jiraniif yennaa isin achirraa buufattanii bilbila keessan irratti fayyadamtanii bilbila keessan isin jalaa miidha waan ta'eef dirqama 9 appilikeeshinii kan jedhamtu kana bilbila keessan irraa haqaa isiniin jechuufaan dhufe jechuudha. Egaan akka gorsaattis ta'ee akka dhaamsaatti wanta kana naaf fudhadhaan isiniin jedha. Egaan viidiyoo kana immoo laayik sheer gochuu qofaadhaan na deeggaraan isin jedha. Piliis osoo laayik hin godhin hin bahinaan isin jedha. Kanneen subscribe godhin jirtan subscribe gochuu hin dagatina. Yeroo taanu keessatti immoo wanta ajaa'ibaa kan biraa jechuudha kan isiniif qabadhee dhufu. Ammasti immoo nagaan naaf tura, isinin jaaladha, isinin kabaja. Yaada qabdan hundayyuu koomentiira naaf kaa'uu hin dagatina.